dhaggeeffattoota keenya irraan tanagaa keessummoota lama sarara bilbilaa irratti qabnaa wallistoota beekamoodha. Dura irratti gaa wallisaa beekamaa Qamar Yusuf sarara bilbilaa irratti argama. Hello Qamar. Hello. Egaa Qamar gaafii fi deebii kana hojii godhuuf guddaa si galateeffannaa. Mee Qamar Yusuf eessatti dhalate? Egaa Dadaritti dhalatte eessatti guddatte? Mee Qamar gaafii takkaan si gaafadha. Gaafa dura Saaliyaa Saamiitiin wal barte akkamitti si boojite? Bareedina isiitti raawwame maal dinqisiifatte? Kan biraatoo? Gaafa jaalalti dura si qabde akkam si goote? Mee hamileen teessi cabuu kee isiidhaaf akkamitti ibsite? Haa gamee wajjin jireenya keessan kan duraanii akkamitti nuuf ibsitame? Saaliyaa haa ta'u akkam jetta? Duba san booda maaltu uumame? Mee Qamarati nuuf ibsi. Sanumni hanqatee abjoodhatti haftee maqaan siyya qalloo wiidhanatti galtee. Nama gaddisiisa. Garuu maaltu isin jidduu seene? Jechi nama baatan biyya nama baatan. Manguddummaa fixachuuf hin yaalle? Meenyuma yaade waliin nu dhiyeessa. Meeqabtu nu yaade waliin nu dhiyeessa. Hundi hamtuu yaade. Mee yoon innan walitti sin araarsoo? Tole gaa Qamar Yusuf bilbila irratti nuuf turi. Mee takka gara Saaliyaa Saamiitiin bilbilaa. Hello Saaliyaa. Hello. Saaliyaadha? Ana. Mee Saaliyaa Saamii abbaa mana keetii kan duraanii Qamar Yusufiin maaliif adda baatan? Addaan bahuu keessaniif abbaan badii eenyu jettaati? Garuu namoonni baay'een Saaliyaatu balleessee jaanii bara. Egaa Qamar Yusuf mee gara kee deebinaa Saaliyaan dhiifama si gaafatte haa ta'u maal jetta? Saaliyaa mee araaramuu keessaniif maaltu si dhaga'ame? Duba walitti maramtanii? Qamar ati akkam jetta? Egaa dhaggeeffattoota keenya gaafii fi deebisaan Qamar Yusufii fi Saaliyaa Saamiitii wajjin goone kana fakkaatti Muhyiddin Abdullaahiitiin ture.